fedhee taasisuu bakka harkuun fi kana dhiqatee nyaata. Osuma buunu osuma harkuun fi dhiqatu harkuun fi ilaalu qibaatii bitee itti kumaatamaan qibaatii birrii kumaa bitee qaxxu fi godhee akkasuma fataa godhee osuma deemu miskiina bara jireenya gabaabduu ta'e silaa fatan jedhanii gaafa tokko gaafa namni si hawwu argaa kan keessi hawwu fataa jechuu osoo hin taane har'a rakkatuu qabda. Abbaa kan keessaa matuu qabda har'a. Sinii galee warri abbaa ofii saamatee seenaa jajjaba dalagallee hin jira. Abbaa ofii itti fayyadamee yeroo abbaan irra jiru saamatee abbaan tulluu ta'ee achuma hin taa'u. Tulluu ta'ee achuma gaara ta'ee achuma hin taa'u namarraa deema. Abbaan kee kun si argate ilma seenaa ta'uufii qabdaati. Har'a yoo isuma callistee ija keessa laalte seenaa dalaguu hin dandeessu. Qabeenyuma isaa inni abtaam yoo ta'e qabeenyuma isaa dhaala jettee qabeenyuma abbaa kiyyaa dhaala jettee yoo akkanumatti teesse uumaa faayidaa takka illee hin qabu. Qabeenya namni qabeenya qabaatuun maafi faayidaa qabeenya qabaatuun faayidaa takka illee hin qabu. Yoo abbaan kan kee abbaa qabeenyaa ta'e atillee abbaa qabeenyaa yoo taate meeqa dhugate abbaan qabeenyaa ka faayidaa takka dhabee hafe faayidama takka isaa kan beeyne dhalatummaa isaatti namni kan beeyne. Abbaan kan kee qabeenya ni qabaame qabeenya isaa saniif fayyadamtee hayyuu ta'uu qabda. Hayyummaa badhee dhaalan qabeenya abbaa kee irraa fudhatta. Qabeenya abbaa kan kee irraa ni fudhatta. Qabeenyi eessayyuu dhaqu yoo jiraate hin dhaalta abbeerraa yookaan immoo bakki fidduun jiru diimtee barattee hayyuumuu qabda. Hayyummaadhaan biyyi isin eeggatti waan ta'eef. Inni galaani biyyi isin eeggatti waan ta'eef qabeenya abbeetii eeguu dalaguu qabda deemtee yoo hin danda'in yookaan immoo abbaa kan kee itti fayyadamtee sa'aatii mijuu saamatteeti barattee isa caaluu qabda. Inni qabeenyaan nama biyyatti beekamu yoo ta'e ati immoo qabeenya isaa san dhaaltee hayyummaallee qabda biratti. Kana akkas godhuu qabdanii akkasitti osoo foormulaa kana osoo fayyadamne irra bareedatti fakkaata. Haya maal jettanii arsichi maal jedha? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walau magalat Ustaz seenaan abbaa ilmaanii waamamu akkasitti wayyu. Na'am. Akkana ilaalee seenaan abbaan seenaa qabaatuuni miskiina wallaahi abbaan daarii dhugee fi ilma afaan dhurgaa jetti beeytanii kana jettee barummanni kaleessaa qaroo abbaan daarii dhugee fi ilma afaan dhurgaa jedha hin ajaa'imu seenaan dhurgaa jedhan akkasii wallahi fixee jira polisii kenna barakallahu fiika. Kanaaf wanni isin godhuu qabdan abbaa keessan qabeenya irraa dhaaluu osoo hin taane hin qabaami qabeenya maal itti guuta qabeenya isaa sun eessa yus jala dhagoo rabbiin balleessuu baatee qabeenyi fixeensaa taruu danda'a. Wanni ati godhuu qabdu saamatuu qabda yeroo inni jirutti itti fayyadamuu qabda. Barnoota irra jirta taanaan barnoota kan kee itti jabaatu dalagaa irra jirta taanaan immoo dalagaa kan kee itti jabaatu sa'aatii madalagaa irra jirtu san illee barnoota qabaatuu qabda of cinaadha. Gonkumaa barnoota malee taa'uu hin danda'amu. Jiruu teknooloojiin tolee harka irratti barnoonni hundi as namaa kalaabe kana inumaa miidhaa guddaa waan irratti fakkaata. Miidhaan hamma hin qabne barataan kaleessa yeroo silkiin gurguddaan kun hin jirre qabxii wal'aanaa fida. Qabxii wal'aanaa galmeessa warri baratu warri barnoota irra jiru ka dalagaallee itti seenna akka inni itti dalagu walumaan laalle isin hundi keessa waan isa keessa hin argita waan kun kitaabaa miti isinitti immoo hin barbaachisu. Barataan kaleessa akkuma isin hundi beeytan qabxii wal'aanaa galmeessa akka biyyaatti keessattuu barataan baadiyaa qabxii wal'aanaa galmeessa. Barataan katamaa akkas ijoolleen katamaa irra jiran jabaatanii irra caalaa yeroo silkiin kun dhufin illee ijoolleen katamaa irra baay'inni waan isaan itti yaaddaman televezyiina ilaalu fiilmii garaagaraa hordofu sammuun isaanii baay'ee waa qabatutti baay'ee duubatti harkifata. Kanaaf jecha irra caalaa namni yeroo as turaa qabxii waraana galmeessaa ture ijoollee baddaa keessa naannoo baddaatti ijoollee argaman hundi keenya ni beekna barannee turre waan ta'eef qabxii waraanaa galmeessanii amma immoo akkatti jiran argaa jirtan. Sinii galaami namni hundi keessa waan argaa jirtu akkatti ijoolleen keenya jiran haga sooshaal miidiyaan kun dhufe silaa irraa faayidaa guddaa hubatan jennaan sooshaal miidiyaa jechaan lubbuma kan keeti lubbuu kan keeti jechuudha sima sooshaal miidiyaan sima
akka gaafa tokko namichi kotta adda nama kaayyoo nama ajjeesu kaayyoo nama kaayyoo keessan ajjeesaa jirra hadda qabrii isaa qotamaa jira jedhee lallabee yoo tokko nam tokko qabrii isaa qonnee nama kaayyoo nama ajjeese nama kaayyoo keessan ajjeese laaltanii isatu du'aa jira hadda nama duwwatti isin hambise nama gadaantummaa jalaa ka'uu isin dhoorge isa laaltanii du'a isaa qabrii isaa laaltanii kottaa nam tokko yeroo lallabee jennaan namni guutuu yaa'ee irratti hirmaatee dubbiin kun riwaayaadha waan ta'eef wal dhabuu danda'a itti hirmaatee yaa'ee guutuun akka jiruun laale daafii isaatiif deeme amma wanni kana saaxinii keessa galchee akka waan awwaalchaaf qopheessee namichi kun saaxinii keessa galcheeti mastaawotii saaxinii keessa kaa'e mastaawotii wanni inni jedhee uummata baase nama kaayyoo keessan ajjeese har'a qabrii isaa awwaalcha isaa irratti hirmaata jedhee uummata yaase beekadha. Gaafa kana yaa'anii dhufanii akka jiranii osoo naafin dhufee manni namni bartinu amma nam tokko tokkoon seenaa nama sadaqee haalaaluu jedhan waan kaayyoo namaa ajjeesisan tokko tokkoon namni bartinu seenaa haalaaluu jedhanii murteessan. Jedhee namichaan kun akkasitti kaayyoo namaa ajjeesan awwaaluuf isa ajjeesee qabrii isaa qotee dhusan laalchisuuf nama hundaayyuu yaame. Waggaa kana nama hundaayyuu akka seenanii laalan godhe. Amma namni martinuu achi keessa maaltu jira jennee jira saaxinii kana keessa mastaawoti jira. Mastaawoti jala kaa'ee jira. Ol seeneeti namni martinuu yoo ilaaluudhaaf keessatti gad ilaalu saaxinii keessatti eenyuun arga? Jara namaa arga yoo saaxinii keessa gad ilaalu. Ufuma arga namni mastaawoti keessa jira waan ta'eef mastaawoti keessa gad ilaaluuf arga. Sinii galee kun illee ol seena gad ilaalee ufuma arga gara siin baha malee gara naan hin deebi'u. Booda maaltu ta'e namni martinuu maal irraa hubate? Ahaa namni uf ajjeese aadaa anumatu uf ajjeese aadaa ka jedhu of gallaalee achi keessatti arga martinuu. Isan kanaafuu wanni nu ajjeese wanni duubatti nu deebisu wanni akka cal'isnee teenu nu taasisu akka nuti abbama keenya ija keessa laallu nu taasisu nuyi ka'u ajjeesullee numa kaayyoo godhatuu qabna. Maaliif akka baane dalagataan maaliif akka bahe barataan maaliif akka bahe eessa akka deemaa jiru biyyi kun garam deemaa jirti inni garam akka deemaa jiru duubatti hafaa jira moo gara afoo hafaa jira namni of gaafatuu qaba. Gara afootti itti fufuu jira moo duubatti hafaa jira of gaafatuu qabda. Wanni isin itti jirtan maal irra jira? Haala deemaa jiru kanaan na baasaa jira moo na baasaa hin jiru? Barnoota irra yoo jiraatte haala deemaa jirtu kanaan si baasaa jira moo si baasaa hin jiru? Dalagaa irra yoo jiraatte haalli ittiin dalagaa jiru kun astaraateejiin dalagaa keetti hojjetaa jiru kun na baasaa jira moo na baasaa hin jiru jettanii gamaggamtanii ilaaluu qabdan. Yoo isin hin baasaa hin jirre jijjiiruun barbaachisaadha. Baacha jijjiiree ilaalan. Foormulaa kanaan isin baasuuf garana jijjiirte ilaala. Haala kanaan dadhabina guddaa turatti dhagahame eeyyeen maal godhu qabaree jijjiiree ilaaluu qabaadha. Akkasitti maal irra jira akkamitti jira uf laalee uf jijjiiruu qaba namni gaafa uf hin gaafatin maaliif jira maal irra jira namni gaafa uf hin gaafatin eessaan sirraa'uu danda'a. Sirrima jira isaa ofiin si'a. Bakka ofii sirrima jira ofii ima deemu malee of sirreessuu hin danda'u. Idan of laaluun of gaafatuun dalagaa ofii mazzanatee ilaaluun barnoonni irra jiru kun hagam ol deemaa jira. Simisteera kana yoo baradhe simisteera itti aanu taraa itti aanu hagam qabxiin kee dabalaa jira. Ka duraatiin hagam garaagarummaa qaba. Bar dabreen barri kun hagam garaagarummaa naa qaba. Duniyaan kiyya bara dabre kan dalagaa ture hagam ol deeme bara kan hagam portokool isaa hagam gadi bu'e hagam ol ka'e. Dalagaan kiyya ka akhiraa wanni an kaleessa dalagaa ture ka har'aatiin wal bira oqu maal fakkaata? Kaleessa maal dalagee dabarse har'a immoo maal dalagaa jira? Hagam khayrii dalagan har'a khayriin kaleessa dalagee fi kan har'a dalage hagam wal caala? Hagam bakka wal biratti qaba kamtu caala ka kaleessa muka har'aati? حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن لكم كما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. نمني دلقا في مزنتي اللالين وان الرجل قوتو مزنتي اللالين مالتو أكا ميزان ساكاتو مالتو ميزان ساكا سبوتو نربو. إذن كايوكي نججيرو داف وف ججيرو داف بيجي ججيرو داف دلقا كي نمزنني لالو كبان نما أسر رجلو كان قوتو
ga'ee mataa isaa irra jirutu qaba jira. Kullukum raa'in wa kullukum mas'uulun an ra'iyyatihi kama qaala nabiyyul hudaa sallallahu alaihi wasallam. Nuti hundinuu waan tiisnu qabna, waan nu eeggatu qabna, ga'ee nu eeggatu qabna gara fuulduraatti. Ga'ee kana irraa gaafatamna guyyaa borii. Kanaaf maa min raa'in yastariihi Allahu ra'iyyatan Rasuul alayhi salaatu wassalaam namni tokko tiksee hin ta'u waan tiisu san tiisuu dhabee yoo waan rabbi tiisee irratti isa godhe san hin tiisin rabbiin hafuuruma jannata haraama isarratti godhumanii na godhan. Dhageettanii namni tokko yoo tiisee ta'e rabbii waa isa tiisiisee silaa hundi keenya tiiseedha waan tiisnu irraa gaafatamuu hin danda'u. Yoo hin tiisin hafuuruma jannataa hin argu Rasuul alayhi salaatu wassalaam wanni biraa hafe. إلا حرم الله عليه الرائحة الجنة شرونكا جنة ربي حرام سرق قرمالي نفودا نما وان ربي ستيسي سنتيسين حفور من جنة سرت حرام إذن نتون ديكي نقائي نرى إيغا مقابلنا باتو اللي قابلنا درقما في مرقا درقما كي نبيكني حالا كنان وان ربي نرى كاوي كان اتفايدمني قائي نرى جرو بيكني افقافني حقم قائي كنافن قائي سمادا قائي سمادا ميتكابا إلى وني سنوف قافتو قبدا أستاذ سينان بينا وني سنوف قافتو قبدا قاين الرأيق مكان قاين إيق تكان هقم أن إسهاف قهاد أن قهات آدي ماجرة مو ودوبة ديد آدي ماجرة وان كان هبتون وفقافتون درك أما كيسان هندا وفقافتا yoo uf gaafatan malee waan irra jiran addaan hin baafatan yoo uf gaafatan malee waan irra jiran hin beekan qiimaa waan irra jiranii hin beekan. Kanaaf ani haganuma isiniin jedha lama dhabuun duydaa guuruu dhabuudha jetti biyyi barannee nama jabaan taane dalagannee abbaa qabeenyaa tokko hin taane ilaamii jiran barannee barnootaan beekumsaan biyya fayyadu hin dandeenye sa'aatii amma irra jirru kanatti duniyaa dalagachaa jirra. Amma namoota tokko tokko nu ajaa'ibsiisa wallaahi wanni marti nama keessaa ol haasofti yeroo tokko tokko beekama irraa deebi'u wayya. Ijoollee biyya ambaa teessee achii as waan faayidaa hin qabne biyya keessatti qallabdu. Miskiina wallaahi namni tokko maan naan jedhe 250 nyaadhee jira naan jedhe gamaa gamana. Rabbi maal rabbi na godha laata maal rabbi na dhiisuu naan jedhe maal waa saame waa kiisii galee beekaa ofii harka ofiitiin na ergite maal ta'a rakkina qabaa naan jedhe. Maal jedhan amma waan akkanaa kana maal jedhanii ajab jarana asii biyyuma kanaa deemuun haraama. Biyyi kanaa deemuun haraama. Lammaffaa immoo deemtee erga deemtee achi teessee nama biraa qallabuu jechaan asitti taa'ee inni khamrii ittiin dhugaa ittiin qama'aa ittiin fata jedhaa caammaa ittiin xaragatee ittiin inooraan hin dafallagani bakka fooqun akka hituu inooraan dirre kan kee cireesi nyaata na fuudhaa jetti eebiskeen siisi haa fuudhu rakkoo hin qabu situ fuudhaa jira jettamu amma natti fuudhaa sanuu argatu yookaan argatu dhabuun hin beekamu. Namni 4-5 irraa nyaatu taan achitti irraa nyaata taan achitti irraa nyaata taan achitti irraa nyaata fataa jedheetti finfinnetti adaamatti olgalee mana ofii kireeffatee zimmadhee taa'ee nyaata. Na dhukkuba jedhaan gaafa garii na haadhatii dhukkubedhaan gaafa garii abbaa kee dhukkubedhaan gaafa garii imala akkanaa deemu jedhaan gaafa garii rakkataa akkanaa gargaaruu jedhaan gaafa garii miskiin wallaahi akka itti na aarsu. Intala haati isii akka malee jirtu intala abbaan isii akka maleetti jiru abbaan rakkina keessa jiru haati rakkina keessa jirtu waan nyaatanii bulan hin qabne isii eeggatan halkanii guyyatti gurra qaranii mindaa fudhattee waanu darbitti kana eegan isii eeggatan isiin immoo bakka biraatti nama biraa qallabdi. Jarana maa ofillee gurgurtanii akka horiitti dirre keessan maa akkanatti
galata maleetti waan galata hin qabne rabbi biraa galata hin qabne nama biraa galata hin qabne hadda nyaatee borulli asuma fidhi isin jedhu akkuma boollaa anuma qallabe foormulaa si jijjiireeti anuma qallabe akka boollaa garana